Mansuur illee akkuma nama kamutu nama hojjete ofi jira malee nama kaleessa akkuma keenya hojjetaa ture jedhee dubbadhe isaa walalaa baaba. Garuu haa ta'u malee waa'ee intalatti gadi darbu kanarraa kaasee immoo dubbatee ture. Inna ana miti engada laayifii seenee dubbatee ture. Ani intina muditeera nama baay'eedha kenneen jira. Namatu gadi darbate malee ana miti kan gadi buuse. Yoo ani gadi buuse illee maaliif iyyuu akka deebitee hin erganne anu eegan gadi buuse isin gadi buusa. Baaba asisi gabaaf sana dhaggeeffadhu. Nama gad darbee jedhee haasaa mitiire. Afaan damma dibatanii sitti fakkeessuuf micayyoo sun maali waan yuunifoormii uffadheef nama gadi dalagoof. Tadi jettee dhiifama bilbilli narra bilbilamee nan deebi'a. Yasmin dhaggeeffadhu sitti maali wallahi. Dhiifama baaba dhiifama bilbila narra bilbilamee ture nan deebi'a. Miidiyaa kanarratti gaafa baanee haasofnu ka asirra gastirra wajjin teennu caala warra jala taa'ee nu taasisabutu irra caala kana beektaa. Ani immoo baaba bakka kanatti Kiristoos rabbi kan argu dubbadhu na beektu baaba. Nama miidiyaa irras ba'ee namatti dubbadhu miti sii galee baay'ee natti micaa'oo suni waan ani yuunifoormii uffadheef nama gadi isinitti lakkaa'e barriin darba malee taajjanni hin darwette nagalchaallee jettee baaba. Itti kolfan laal jalatti itti kolfan. Diina dhaggeeffadhu ani fakkeenya nama konkolaataa kiyya qabu Mansuurin fiigee argachuu numa danda'a ture. Ani wallahi fakkeessaaf biyya kana keessatti namni wayii biyyarraa dhufee fiigee dhaqee post of godhuu kana hin jaaladhu. Kun amala kiyyaa miti. Wallahi Yasmin dhugaa siin jedha wallahi fidaame as. Namni wayii gaafa biyyarraa fiigee dhufu namni Oromoo dhaabbatullee warruma fiigee dhaqu kana namni Oromoo kabajjan ebboon uraddi. Sorry boss. Salaam alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Juma baga sinin gai wanda mana tani zim jetta ya aki chale sanille dubadda nama nin jettani. Sorry. Ajanda rati debi no rati mali rakka jirtan no ibsa. Juma mubarak ila maal si fakkaate mucayyoon experience gootu haati mana warri fagoo jirru carraan warra fagoo jiru kana kennan uraddi. O maal ila ani baay'ee dubbachuu barbaadu Mansuur waan kasaa turre jedha. Ena maame awwa baay'ee dubbachuun barbaadu. Ani warroon nama biyya kana keessatti namni gaafa dhufu mul'atanii bakka post of godhanii namni koomantii akka itti barreessuuf qofa haala kamijeeffatanii jiraatantu jira beekta. Kanaaf ani ergaan carraa kanatti fayyadamee dhaammachuu barbaadu namni kamuu nama kamii olii miti nama kamii gadi malee jechuudha. Maqaa uummata Oromoo bal'aatiin garuu naggaaduun Oromoodhaaf akka hojjatee qofatti of ilaaluun sirrii miti. Mansuuris yoo taate kawaa qabus kawaa hin qabnes ka mul'ata qabus ka mul'ata hin qabnes gaafa kabajaan mana isatti ergate haasofsiisuun dubbisuun yaada irraa fuudhuun dirqama isaa ture. Walumaa galatti mucayyoo san gad darbuu sirrii hin goone diinaa ol waan gaarii kaafte galatu. Bilabar asirratti barre anishin nama Oromtu jechani Muhammad dhiifama yaada kosini gabaabseen ba'anii jechaati nama Oromtu kana obboleetti kaasee ture jedhe erga nama qulqulluu ta'e erga nama beekaa ta'e erga nama ayyuu ta'e moneetarri nama biraa ta'e micaa'oo kana gad darbe yoomuu viidiyoo inni guyyaa san gastirra ture ni mul'ata. Maa duubatti deebi'ee nama akkasii kana naa fida. Yoon dogongorellee dhiifaman gaafadha. Hamiilee shiitti fuudhan jajjabeessa maan jenne maa dhufee isin biratti shaayee burcuqqoo takka qabatee si wajjin haasaa fuula uummataati irratti shii xiqqeesse ba'ee fuula uummataatti hin dubbatu. Siraajiif Muhammad dubbadha. Muye jirta akkami nagaa na berte an ajandaa keessan kana keessan qabu hin dhage namni odoo deemu sirra dhufee arge. Garuu yaanni akkasillee yoo ka jiraatu taate obsa qabaachuudha. Namni si xiqqeesse fatiin xiqqaattu namni si guddisee hin guddattu yeroo mara ajandaa godhachuu waan tokko hin ta'u. Maaliif yoo Mansuur jecha akkasii gocha akkasii yaada akkasii nama qabaatee uffannaa namaa yookiin bifa namaatiin kan ta'u taate. Baay'ee wanni isii miidhu hin jiru. Maaliif isiin sabboontuudha. Nama ji'a sagalitti dhalattee dalagattee argatti. Addunyaarra jiru kana eenyumaanuu dhabee argata. Kanama duroomsu Rabbi, kanamaa kennu Rabbi. Ajandaa godhachuurra odoo immoo namni itti kalaa'u Mansuur yaada akkasii qaban jenne nama kenna sabboonadha. Garuu ittiin baay'ee cinqamuu dhiiftanii
sabriidhaan bira kuttanii mucatteellee amma akkas gootanii yaada keessa galchitanii. Saraan wanni ta'e maal sin fakkaate anatu laayivii seenee sheer taaf godhaa jennaan ajandaa qabdaa Mansuuriin hin caaltu ati haga Mansuur hin geessaa naan jedhan animmoo maal jedhee deebisee fi ana aktar min Mansuurillee anillee nafsa shay anillee ji'a sagalitti dhaladhee Mansuurillee ji'a sagalitti dhalate Mansuurillee kaleessa yeroo umurii akka kiyyaa kana keessa turetti nama hojjetee of jijjiiraa ture. Hojjetee bakka kana ga'e malee duniyaa kanatti Mansuur hin dhalanne kanaafuu namni kamuu yoo obsaan yookaan hojjetee of jijjiiraadhaan sammuu ofii of amansiisee dalagate namni kamuu nama hojjetee of jijjiiruu danda'uudha. Kanaafuu anillee Mansuurillee tokkichumaa jedhee ani yaada kana kaasnaa baabaanii atiif Mansuur takkaa miti. Mansuur jechuun nama abbaa qabeenyaati. Atiif Mansuurii wal caaltanii waan akkasii yaada kana irratti ka'e. Inna haa ta'u malee ijoolleen keenya yeroo baay'ee silumayyuu yeroo tokko namni kamuu yaadaan hin jenne akkaataan hin jenne. Ibsattu yaada ofii ibsattu hafittu koo yaafittu durira jirtan ibsatti ati. Yoo ka'ee namni takka dubbatu sammuu keessan of amansiisaa dalagadhee of jijjiira. Dalagadhee nama kana caalee argamuu danda'a. Malee yaani ebeluu kana oli ebeluu kana jettanii sammuu keessan keessa waan akkasii hin fidina yeroo kamuyyuu namni kamuu nama dalagatee of jijjiiruu danda'uudha. Waan akka yaada akkana irratti yaada obboleettiin keenya kaaste kana irratti immoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama takka haga miidiyaa irratti argitu amma fakkeenyaaf ani yaani intalli waan akkasii kaaste deeqee Mansuur wajjin suuraa ka'ee jira yaani Mansuur garuu gaafa qaamaan argitanii fi gaafa as miidiyaa irratti dubbatu namni kamuu walirraa beekamtii argachuudha jedhee fooloorsi waan baay'ee haasa'uu danda'a. Waan akka kanaa irratti ajandaa gochuu sanii intalli mana maadamii qimamii maadamii Mansuurii caaltee argamuu dandeessi. Ta'ee borgeen la'uu. Jarana salaamata mallee nurraan jaakanii. Waalaikum salaam. Muhammadi fi Siraajal. Yasmini. Warri as keessa jirtan hundi keessanuu assalaamu alaikum isinin jee jira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akii jaalo isinillee. Jaal Muhammadin immoo baga wal argine gastii irratti isinin jechuu barbaannaa keessumatu nu keessallee jira. Ilaabee nama ol seensanii kaanii salaamata jechisiisanii salaamata irraa qeebalanii kaanii tanaffasiisanii kaanii irratti haasaan jennaan ol nu nayxaniitumaan ajandaa qabattanii rabbi isinii haadhiisu nu isinii dhiifne. Ajandaa kana jijjiira. Ajandaa biraa. Waan jijjiiru ennu amma kun mucattiin jette akka yaada kiyyaatitti ani. Bookaa namicha nu waama shir godha jara. Namichi fiinuu dhufa ajandaa maal jijjiirrami? Mee walaa deebifnu. Walaa deebisnu maal gootamee haasofte. Yaada ibsannee eegas wal deddeebifna yoo sirriin ta'in illee. Waan biraa waa'ee nama haasa'u sirrii miti. Baanni maal goota waa'ee nama haasa'u. Amma warri ajandaa Mansuurin godhatu barbaadan numa duuba godhadha jedha. Ammaani namni paablikii kanarratti amma fakkeenyaa fi Yasmiin mana ishiititti fedhiin ishii waan feete yoo jette paablika mana ishii keessatti akka ishii yaaddu tokkotti yoo jette namni tokko yoo nama tokko xiqqeesse nama guutuu xiqqeesse jennee yaannu namni marri immoo akka kiyyattanii yoo fakkeenyaaf Ramadaan ammaa nana xiqqeesse yookaan ganna darbe yookaan wanni jedhe Oromoon marri akkana gootee himachuu sin qabu ana tokko qofa godhee jecha waan kana akka ajandaatti godhuu dhiisnee nama keenya nama qabnu kanallee immoo akkasii jennee akka fakkeenyaa godhachuu hin qabnu. Mansuur dhuguma dubbachuuf hawaan fedhes ta'u nama keenya bakka qabaatee waan inni qabuun nama keenya bireen dhaabata jennee yaanna nama keenya hisaaba keenya keessa jira. Mucattiin mana madaam hojjettus inni tarii godhuus dhabuu danda'a inni godhuu danda'a jara lamaan qofaadha kun ka jara lamaaniti malee dhimma jaraa immoo nu mucattii irrallee mormaa ta'uu hin qabnu. Mansuur illee immoo bakka buunee maaf kana dhiifama dhufee gaafachuu qaba jennee waan akkasii yaaduun tarii Mansuur yaadota hedduu isa kanaan olii qabaachuu danda'a. Deebiillee immoo waan hin taane asirratti akka nama waan tokkotti waan akkanaa kana ajandaa godhuu irraa oduuf qusannee jechuun barbaada.
garuu immoo yaadota akkanaa kanaa fi waan akkanaa kana fakkeenyaan godhatina waan irraa dubbatan baay'ee jira. Jaal Muhammad meedii isaa keessaa fayyamee waa'ee kanaaf biliis rabbiidhaan. Bakka baane amma ani sarkiitti isinitti mata mee afachaa mee ijoolleen amma ijoolleen kun karaa irratti waan barbaadde hojjettu ijoolleen oolaa dandeessitu marti gadi darbitee guguddaa feeti arrabsaa oolaan jirtu jira na Mansuur inni isaati. Maali wanti qofa guddaa goonesi. Mansuur meetti gad darbee namni biraatu kasanii olii gad darbaa oola mee waan sanaa ajandaa goonee haasofnee beekna maal goota hin dhiistanii biliis. Waa'ee sanii bara odoon ta'initti ajandaa ama kaman suurachumatti dhaabaa jennee jirra bara. Mucattiin ani Mansuurii walqixaa yoo jette badii maaltu jira. Ji'a sagalitti dhalatti qabeenya kana maa kennu rabbi. Anaaf inni tokkoo jette bara namoomatti jechuudha. Namummaan garaagarummaa namni qabu hin jiru. Siraaj. Ati naaf Mansuur qabda abbo? Enzel buusi Yasmin yookaan adminii wanni naa kenne akka darba. Muhammad yoo mana keetitti hin dhufin buusime. Anzil ta'a. Buusi Enzel. Mana keetitti yoo hin dhufin buusime. Mana kiyya lookii qabu. Maaliin isin ji'a sagalitti dhalatte Mansuurii walqixa yoo jette miftee qabdi mirga qabdi guutuu namummaadhaan. Miftee Akka beekna ka'een nunnu inni bakkee ka'een beeku isin maal taati gara fuulduratti ilmi xiqqaa yoo duun bara guddaan duwwayya. Amma Mansuur mana hojjetii gadi buuse moo Yasmiin mee ifa nuu godhi mee akkasillee yaaduu nama akkas Rakkaata waan taane haasa'ina jammarni wonna haasa'ati. Ani bara akkaata biraan jenne ji'a sagalitti dhalattee walqixa mirga guutuu qabdi isaan qixaa yoo inni buusu akka agarteerta namichi dhabuu wannaa ofiitiif iyyuu nama akkasii buusa dheedhee yaadu sii galee. Nama akkasii nama dalagatu namichi promooshinii ofiitiif iyyuu amma dandame akka waa qabu yaala malee in darbale natti fakkaatu sii galee. Kanaafiyyuu kana ajandaa goonee osoo ta'uu baanne. Numa biraa ajandaa Mansuur hin jenne laalan jecha dhugaa yoo ta'e mucattii mirga qabdii ani ji'a sagalitti dhaladhee Mansuurii walqixaa dalagadhee argachuu kan danda'a. Bakka inni ga'e kana ni kaayyoo kiyya yoo jette mirga hin qabdu miidhaa isaa maal dubbatti waa'ee Mansuur maal dubbatti hinaaffaa maal qabu. Maaliin illee naan qixxaa hin jetteeree jedheeree. Ajandaa warra godhatee nurra isiin badii maal qabdi ajandaa godhattee jetta mee fakkeenyaaf isiin maal balleessiti. Warra ajandaa godhate warra waa'ee isaa kaase. Warri waa'ee isaa kaasanii jalaa jedhaan malee mucattiin dhugaa qabdi. Ani kaayyoo kiyya bakka kana gajettee kaayyeeffattee bara. Akkana naan jedhe yoo Mansuur akkana naan jedhe Mansuurin naa gargaara isin jette. Mansuur akkana naan jedhe naa gaafadhaa jette hin gaafatama. Mansuur isin hin jenne warra ajandaa godhatee dubbii barbaadaa jiru nama beeki. Kanaaf inni ajandaa godhatuuf mucattii wanni balleessitee sirra sababaa godhatuuf hin jiru. Mucattillee waa balleessite hin jenne innillee waa balleessa hin jennu homaan agarre waan ta'e. Okay, akkas yoo taate walii galle isiin mirga guutuu qabdi kaayyoon kiyya bakka Mansuur ga'e kana hin gayaa abdii rabbi irraa qaba jettee barnamaa miti. Hirkattummaa miti of dandeetteti. mee mucattiin tun tamisiin mucatti matanaa nu barsiisaa beeta Mansuur gaddar beettanii raayyaa sana. Jecha amma naa ibsite tana dhagaye malee wallaahi hin beeku. Ammo doodee tan akkamitti dhageettere? Maraaj. Tunis iddoo kattu tan akkamitti dhageettere? Habibi Muhammad waan gootu. Dhugaa dubbatu waan godhu. Maan bula mana kiyya bula maal go'a bakka dhatti dhiite bulaan. Galee bula mana kiyya. Manni karaa baate. Mana isaa qabda manni karaa baate. Kiyya jedhama. Kanarraa. Abbo qaalichu bakanaan inzil yoo tanoo isin maal isin anziliin kamaali mana kee jira moo ma telefoonni tiyya keessa jirta isii keessa mee ammisii malee namni na buusu hin jiru. Inshallah wasu haga na jala jirtu na gubbaa jiraattee baratte kana lama sadii haasoftu. Habibi Muhammad hin beekame ati garuu calli taay mucattiitu badii waal qabdii jedhe malee waan namaan dubbadhe. Mansuur hin beekna bira siin finna maal waan ni ta'e. Mansuur nama dhagaa jiru. Mansuur dorgomuu yoo barbaadani. Mansuur dorgomuu yoo barbaadani. Dorgomuu inni dorgomnas hin dorgoma malee maaliif hin dorgomamne ma? Ilma akka keenyatti nama akka keenya ji'a sagalitti dhalatee mima. Namni tokko lafumaa ka'ee isiin amma ani qabeenya suruuriin godhadha. Anaa fi suruun namummaadhaan tokko ji'a sagalitti dhalanne. Abboo rabbii keetii namni qixxeen dhalatu sila maa akkana haasaa namni kun ji'a kudha tokkotti kanatu jira. Ka torbatti dhalatu hin jira. Amma laala sagalitti baay'ee. Namni kamuu istaayilii mataa isaa qaba jala. Namni kamuu akka ofiitti jiraata.
Mansuur akka ofii isaatti jiraataa ofirraa falaxatee